Hayyee akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi maatii chaanalii kanaa barnoota nama hanga yoonaatti ni qabadhee jiru waa'ee daa'immaniif akkasumas wantoota yeroo ulfaa jiran wantoota tokko tokko irraa waan hedduu akka bartan abdiin qaba. Mee amma immoo akkaataa fayyaa ilkaan ijoollee itti eegnu kan jedhu barnoota baay'ee gabaabduu fi akkasumas baay'ee murteessituu taate tokko akka armaan gadiitti hordofaa. Akkuma beekumsa waliigalaaf ta'u wal hubannuuf daa'imni tokko yeroo dhalatu hundee ilkaan ijoollummaa 20 qaba yookaan milkitiis kan jedhamu hundee ilkaan ijoollummaa 20 qaba. Haa ta'u malee gad ba'ee mul'atu. Sababni isaas hundeen ilkaanii kun lafee mangaagaa keessa waan jiruuf ganaa biqilee ol ba'ee mul'atu malee hundeen ilkaanii sun yeroo dhalatu daa'imni mangaagaa lafee keessaa qaba jechuudha. Ji'a afurii fi isaa booda garuu ilkaan fuulduraa lamaan irraa eegaluun hanga waggaa 3tti ilkaan ijoollummaa 20 ni biqilchu. Ilkaan dhalootaa yookaan milkitiis kan jedhamu kun ilkaan ijoollummaa kan nuti sun kan 20 ta'eef sababni isaas lafeen mangaagaa isaanii xiqqoo waan ta'eefidha. Bakki hin jiru ilkaan 20 wal biqilchuuf. Kanaafidha ilkaan ijoollummaa yookaan milkitiis kan jennu baay'inni isaa 20 kan ta'e booda garuu 32 kan ta'u. Sababni isaas lafeen mangaagaa isaanii dheerinni isaaf guddinni isaa ilkaan 20 wal baachuu hin danda'u waan ta'eefidha. Lafeen mangaagaa isaanii guddataa deemuudhaan dheerataa deemuudhaan ilkaan dhaabbataaf jechuunis ilkaan buqqa'ee kan aaraa dhufu kan jalaan dhufu bakka buusuudhaaf haala mijeessaa deema. Fuulli isaanii kun lafeen mangaagaa kun dheerataa yeroo deemu ilkaan 20 ol baachuu danda'a jechuudha mangaagaan isaanii. Bakka qopheessaa deema dheerataa guddataa yeroo deemu. Waggaa 6 irraa eegalee hanga waggaa 12tti ilkaan ijoollummaa dabareedhaan buqqa'aa ilkaan dhaabbataan bakka bu'aa deema. Qulqullina ilkaan jalqabaa yookaan milkitiis kan jedhamu eeguun fayyaa ilkaan dhaabbataa hundeen isaa jalaa dhufaa jiruuf baay'ee barbaachisaadha. Yeroo hedduu namoonni maal jedhu ilkaan milkitiis jedhamu kana yookaan ilkaan ijoollummaa baay'ee qulqullina isaa eeguun faayidaa maal qaba? Takka ture buqqa'ee kan dhaabbataa ta'een jalaan biqila waan ta'eef inni kun booddee baduun isaa naaf waan ta'eef kana baay'ee keeritti kennuun barbaachisaa miti jedhanii yaadu. Haa ta'u malee ilkaan dhaabbataa hundeen isaa jalaa dhufaa jira waan ta'eef ilkaan milkitiis jedhamu sana yookaan ilkaan ijoollummaa sana qulqullinaan qabuun fayyaa ilkaan hundeen isaa jalaa dhufaa jiru kan ilkaan dhaabbataa ta'e kan jireenya nama guutuu nama duukaa turu hundeen isaa jalaa dhufaa jiruuf baay'ee murteessaadha jechuudha. Kanaafuu ilkaan ijoollummaa yookaan milkitiis qulqullinaan qabuun fayyummaa isaa eeguun baay'ee murteessaadha. Egaa kanaafuu maal gochuu qabu maatiin akkamiin fayyaa ilkaan ijoollee eeguu qabu yoo jenne kan jalqabaa wantoota akka maankiyaa yookaan fal'aana wantoota ittiin waa dhugan kan akka siinii, kan akka burcuqqoo, kan akka xuuxxoo, rigaa adda addaa, rigaa ilkaaniif kan kana fakkaatan waliin qooddachuu dhiisuu. Daa'imman wantoota isaan ittiin fayyadaman kophaatti isaaniif qopheessuu waliin qooddachuun gaarii miti jechuudha. Maatiin tokko tokko isuma ittiin ofii isaanii bishaan dhugan waa dhuganiin isuma miicin yookaan osuma qulqulleessin isumaan daa'immaniif waan isaan ittiin dhugan kennuuf. Kun immoo gaarii miti jechuudha. Wantoota ittiin daa'imman waa dhugan wantoota ittiin isaan waa nyaatan kophaatti qopheessuufidha malee sheer gochuun yookaan waliin qooddachuun sirrii miti. Inni gara biraan xuuxxoo fayyadamuunis ta'e afaanitti baatanii rafuun hin barbaachisu. Akkuma kanaan dura barnoota ta'e irratti kaase daa'imman xuuxxoo fayyadamuu qaban jedheera. Yoo danda'ame xuuxxoo dhiisanii siinii fi burcuqqoo fayyadamuu qabu. Yoo siinii fi burcuqqoon fayyadaman ta'e immoo xuuxxoo yeroo fayyadaman qulqullina isaa eeguu qabu. Afaanitti baatanii rafuun qabanii, afaanitti baatanii deemuun qabanii sirriitti qulqullina isaa garuu eeguu qabu jechuudha. Wantoota mi'aawoo ta'an kan akka sukkaaraa, kan akka wantoota samsamamanii gurguraman, kan wantoota warshaa galanii gurguraman, wantoota nyaataman akkasii kana amma danda'ame hir'isuun baay'ee barbaachisaadha. Ijoolleen egaa wantoota mi'aawoo ta'an kan akka keekii, kan akka chookoleetii adda addaa, karameellaa adda addaa wantoota sukkaara qaban hedduu jaallatu. Haa ta'u malee wantoonni warshaa galanii ba'an akkasii sukkaara hedduu waan qabaniif baakteeriyaa afaan keenya keessa jiran wantoota akkasii waan jaallataniif ilkaan gidduutti argamuudhaan wantoota kana nyaataa wal horuudhaan ilkaan miidhuu danda'u. Kanaafuu wantoota mi'aawoo ta'an hir'isuu qabu. Inni gara biraan wantoota garaagaraa osoo hin qulqulleessin afaan kaa'uu dhiisuu. Wantoota san gara afaanitti argan hunda qulqullinni isaa kan eegame amma danda'ametti akkas gochuun barbaachisaadha. Haa ta'u malee kana yeroo hundaa gochuun cima. Sababni isaas daa'imman waanuma argan kana gara afaan isaaniitti ergu. Haa ta'u malee qulqullina harka isaanii fi wantoota isaan gara afaaniitti ergan amma danda'aman eeguun murteessaadha jechuudha.
Daa'imman yeroo ilkaan biqilchuu eegalanii kaasee fakkeenyaaf naannoo ji'a afurii ilkaan tokko biqilchuu eegaluu taanaan yeroo ilkaan biqilchuu eegalanii kaasee hanga waggaa 2 yookaan hanga waggaa 3tti burushii ilkaanii fi bishaanii qofaadhaan galgalaaf ganama qulqulleessuu fi keessumaa hanga waggaa 2tti saamunaa ilkaanii fayyadamuun hin barbaachisu. Saamunaa ilkaanii keessa filooraayidii baay'ee jira waan ta'eef filooraaydiin sun immoo ilkaan daa'imaa yoo baay'ates gaarii miti. Haa ta'u malee naannoo tokko naannoo bishaan filooraayidii hin qabnetti ilkaan saamunaa ilkaanii fayyadamuun gaariidha. Kanaan ala garuu hanga waggaa 2tti saamunaa ilkaanii fayyadamuun hin barbaachisu. Akkasumas immoo hanga waggaa 2tti ijoolleen ni liqimsu wanta kana liqimsuun immoo miidhuu danda'a jechuudha. Kanaafuu guyyaa isaan ilkaan biqilchanii kaasnee bishaanumaa fi burushiidhaan miicuu fi waggaa 2 booda immoo saamunaa ilkaanii hanga ija taraa hin caalleen guyyaatti yeroo 2 ilkaan isaanii qulqulleessuun barbaachisaadha. Waggaa 2 booda egaa saamunaa xiqqoo ishee fayyadamee ilkaan isaanii qulqulleessuu eegalla jechuudha. Yeroo kana akka isaan hin liqimsinetti fuulduratti gadi qabne akkasiin kan qulqulleessuu qabnu. Yeroo qulqulleessinus immoo daqiiqaa 3 caalaa ilkaan isaanii riguu hin qabnu. Gahaadha jechuudha daqiiqaan 3. Daa'imni tokko hanga ji'a 13tti ilkaan tokkollee hin biqilchine taanaan dhibeen biraa kan kana fide jiraachuu danda'a waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Maatiin hedduun gaaffii isaan gaafatan maadha? Mucaan koo amma ji'a 7dha ji'a 8dha ilkaan tokko hin biqilchine rakkoo qabaa kan jedhudha. Akka waliigalaatti daa'imman hedduun ji'a 4 fi ji'a 7 gidduutti ji'a 4 hanga ji'a 7tti ilkaan tokko 2 ni biqilchu. Haa ta'u malee hanga waggaa tokkootti ilkaan biqilchuu dhiisuun rakkoo qabaachuu dhiisuu mala. Ijoolleen tokko naannoo ji'a 9 naannoo ji'a 11 ji'a 12 kan biqilchan jiru. Haa ta'u malee hanga ji'a 13tti ilkaan tokko hin biqille taanaan kun rakkoo qaba waan ta'eef ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Egaa daa'imni tokko ilkaan hin biqilchin ture jennee kan nu yaadda'uu qabnu waggaa tokko booddeedha jechuudha. Ilkaan socho'uu eegalee egaa ijoolleen naannoo waggaa 6 ilkaan isaanii sosocho'ee buqqa'ee kan dhaabbataa ta'een bakka bu'a. Ilkaan sosocho'uu eegalee tokko yeroo hedduu guyyoota muraasa gidduutti ni buqqa'a ofuma isaa. Haa ta'u malee guyyaa meeqa gidduutti buqqa'uu qaba ilkaan takkaa socho'ee guyyaa meeqa gidduutti buqqa'uu qaba jedhanii maatiin ni gaafatu. Haa ta'u malee ilkaan dhaabbataa jalaan yookaan cinaan biqiluun mul'achaa hanga hin dhufnetti hanga 6 isaa olii yoo tureyyuu rakkoo hin qabu. Yeroo hedduu maatiin kan nu gaafatanii mana yaalaatti ilkaan mucaa kanaan sosocho'a. Haa ta'u malee torbee 2 tureera. Hin buqqaan amma yoonaayyuu maal gochuu qabnaadha. Yeroo hedduu ofuma isaa torbee 2 gidduutti ni buqqa'a. Haa ta'u malee hanga ilkaan jalaan dhufee mul'annetti cinaachaan yookaan karaa cinaadhaan dhufee mul'annetti ilkaan jalaa badaama cinqamuun yookaan yaadda'uun gaarii miti jechuudha. Amma danda'ametti garuu akka isaan amma sosochoosanii laaffisuun osoo hin turin akka buqqa'u taasisuu akka isaan akkas yaalan gorsuun barbaachisaadha. Kanaan ala garuu ilkaan cinaadhaan hin dhufne taanaan jalaan biqilaan dhufne taanaan hanga ji'aayyoo turre rakkoo hin qabu jechuudha. Hanga danda'ametti garuu takka socho'uutti kaanaan frequently sosochoosanii laaffisanii akka inni buqqa'u taasisuudha. Haa ta'u malee ilkaan osoo laafin buqqisuuf gottotuun sirrii miti. Akkasumas ilkaan osoo sirriitti sosocho'ee hin laafin buqqisuuf humnaan gottotuun hundee ilkaanii isa jalaan dhufaa jiru isa dhaabbataa ta'e sana waan miidhuuf humnaan harkisuu irraa of qusachuun baay'ee barbaachisaadha. Akkasumas egaa ilkaan dhaabbataa osoo kan jalqabaa hin buqqayin fakkeenyaaf sosocho'aa kan jirus haa ta'u kan hin sosochoone yoo cinaan mul'achuu eegale hakiima ilkaanii mariisuun barbaachisaadha. Ijoolleen tokko osoo ilkaan jalqabaa hin buqqayin tokko cinaadhaan dhufa. Yeroo kana sosocho'ee haa ta'u sosocho'een ilkaan kan jalqabaa ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha jechuudha. Sababni isaas ilkaan jalaa dhufu sun dabee waan biqiluuf ilkaan irra keessa irraa kan waan qabuuf ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Ilkaan inni duraan jiru osoo hin buqqayin yoo gara biraan mul'ate. Erga ilkaan jalqabaa yookaan ilkaan ijoollummaa buqqa'ee booda ilkaan dhaabbataa turtii hanga ji'a 6 gidduutti yoo biqiluun mul'achuu dide ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Ilkaan dhalootaa yookaan ilkaan jalqabaa erga buqqa'ee booda kan milkitis jedhamu ilkaan gara biraan jalaan hanga ji'a 6tti mul'achuu qaba. Ji'a 6 gidduutti mul'anne taanaan rakkoo wayii jira jechuudha. Kanaaf ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha. Akkasumas ilkaan ijoollummaa hundi buqqaa'uun hanga waggaa 12tti yoo ilkaan dhaabbataan kan bakka hin buune yoo ta'e ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha ammas. Hanga waggaa 12tti ilkaan ijoollummaa yookaan milkitis hunduu buqqa'ee ilkaan dhaabbataadhaan bakka bu'uu qaba. Kun hin taane taanaanis ogeessa fayyaa mariisuun barbaachisaadha.
Ammaaf egaa barnoota waa'ee fayyaa ilkaanii irratti qabadhee jiru kanumadha. Haa ta'u malee waa'ee nyaata ilkaanii, waa'ee kunuunsa ilkaaniif taasisnu akkasumas mallattoo yeroo ilkaan biqilchan daa'imman agarsiisan tokko tokko kanaan dura barnoota hojjedheeraa isa ilaaluu dandeessu turtii gaarii.